daawwattoota keenyaaf fi dhaggeeffattoota keenya gabaasa addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Pireezidaantiin Oromiyaa Lammaa Magarsaa hagayya 28 bara 2017 abbootii gadaa Oromoo wajjin walgahii Bishooftutti adeemsisee ture. Walgahii kana irratti gaaffileen adda addaa abbootii gadaatiinis ka'ee ture. Lammaa Magarsaas deebiseera. Gaaffilee marii kana irratti ka'an keessaa waa'ee weerara daangaa Oromiyaa akkasumas waa'ee hidhamtoota Oromoo dhuma irratti dhimma irreechaas ka'ee ture. Egaa waan kana sadan tartiibaan dabareedhaan isinii dhiyeessina. Jalqaba irratti waa'ee daangaa kan gaafatan keessaa tokko abbaa gadaa Harargee Bahaatii dhufanii kan Odaa Bultumii. Isaanis waa'ee daangaa yeroo kaasanii lafti referendamiin irratti adeemsifame lafa Oromooti ture. Lafa gaafa sana referendamiidhaan Oromoof kabajame irratti har'as Oromoon miidhamaa jira jedhan. Uummanni keenya miidhamaa jira lafa isaarratti jedhan. Akkasumas abbaan gadaa Harargee Bahaa naannoo keenya fi naannoo Baalee Araddaalee Waabee gamatti waldaangessan keessatti kan yeroon referendamiin gara Somaalitti yeroo referendamii sana gara Somaalitti hafan amma immoo Oromiyaa wajjin malee gonkumaa Somaalee wajjin jiraachuu hin feenu jedhan. Ni dubbatan abbaan gadaa Odaa Bultum kan Harargee Bahaa. Egaa gaaffii isaaniitii fi yaada isaanii kunooti. Naannoonni Harar Bahaa akkuma beekamutti daangeffamni isaa naannawa lafa Somaaleetiin daangaadhaan wal qabatee guutuu fi guutu jiru waan ta'eef Cinaaksan keessaa gara Araddaa 5 Araddaa 10 keessatti maas gandoonni 20 karaa Gursumiinis gara Araddoota 5 yogguu ilaallu ammaan tana bifa biraatiin lafti referendamiidhaan ummanni sagalee baasee murteeffate arraan tana waliigaltee tana boodaan akka waan isaanii kennamtee fakkeessuudhaan dhiibbaan adda addaa deemaa jira. Ummanni bal'aan kana didee nuti yoo duune qabrii keessatti Somaaloyna malee daangaan keenya gonkumaa hin tuqamu kaju'uun dhibeen adda addaa jirti. Yeruma daangeffamuu referendamiin deemu kanaa lafa Oromoo irratti ka deeme ta'uu isaatii fi lafti bal'aan sabni kun obsaan dura deemaa ture lafuma Oromoo irratti tahee laftummaan Oromoo sun bakka arraan tana referendamiidhaan kabajame kuni bifa addaatiin miidhaa jiraachuu kanarratti uummanninis rakkoo adda addaa geeffamuu kana jirtutti balaaleffachuudhaaf rakkoo adda addaa irra bu'ee jira. Kanarratti ibsiyoon ulaatame jechuun barbaade. Kanaan alattis mirgi ilma namaa jiraachuudhaaf kennaa waaqaati. Naannoo sanii fi naannawa Baalee Araddaalee Waabeen gama wal daangeessinu keessatti warra yeroo referendamii san gara sanitti hafan kaarraan tana qabritti malee nuti Somaalee wajji gonkumaa hin jiraannu ju'u jira. Gama keenyaan gara Araddaa 55 har'a buluu didanii rakkoo guddaa keessa ka jiranii mirgi ilma namaa eegamuu irratti maal fakkaataa kan akkanaa kunoo maal ta'uu qaba. Kanarrattis kabajamoo pireezidaantiin keenya ibsa akka nuu laataniin barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa jeetiin jecha koo xumura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya waa'ee daangaa ilaalchisee gaaffii kan biraa kan kaasanii miseensa Odaa Roobaa kan Baaleetti argamu jechuunis abbaa gadaa Odaa Roobati dhiifama. Obbo Lammaa Magarsaatiif gaaffiin isaan kaasanii obbo Lammaa Magarsaa hojiitti hiikuu malee wanti hedduu dubbatameera. Waan mimmi'aanii fi waan madaa Oromoo tuttuqan hedduutu ka'ee hojiitti ni hiikamne malee jedhan. Daangaan keenya weeraramtee qe'een keenya saamamtee jirti jedhan. Ittaansuudhaanis bulchiinsi gaariin Baalee keessa hin jiru jedhanii dubbatan.
Lafti keenya saamamee namni keenya qeerraa buqqa'ee beela'ee jira. Waraanni leenji'ee lafa keenya nurraa fudhateera nu weeraree jira jedhan. Karaan hin jiru bishaan hin qabnu rakkina hedduu qabnaa jedhan abbaan gadaa Odaa Aroobaa Kambaalee. Lafti keenya naannoo Somaaleetiif kenname barri 2009 bara gaddaati bara komaandi poostiin lafa keenya Somaaleef kennee jedhan. Dhumarrattis daangaan Oromoo iddoo hundaan weeraramee jira jedhan. Mee isaan irraa haa dhageenyu kanaaf. Hojiitti hiikuun yoo rakkoo ta'e malee wanni silaa jedhamuu qabu tokkollee ni nafa. Kanarratti nuhi ani miseensa Odaa Aroobaati abbootii gadaa Odaa Aroobarraa nama tokkooti. Bara dabre walgayii Bishooftuu irratti maanguddoo fi abbootii gadaa waliin qabdee keessatti xalaa barreessinee dhufii nu laalii baalee kana dhufii laalii jennee waraqaa isinii kennannee ture. Garuu haga har'aa baalee dhuftee nu laaluun hin argamu. Oromiyaa bulchaa ati jirtu keessa nu baalee jirraahii waan jedhu gaafachuu barbaada. Maaliif daangaan teenna saamamtee qaa'ee teennatti duunee ajjeefamaa jirra. Biyya namaa osoo hin dhaqin biyya teenna irratti waraana gartee leenji'ee daangaan teenna sarbamaa jirti, saamamaa jirti. Illisaa laga jedhan ka uummanni Oromoo bara dheeraaf itti jiraachaa bahe aanaa Sawweenaa keessa laga jiru. Kan namni 10 irratti wareegde Somaaleen yeroo ammaa gara Somaalee kennamuu fidaa obbo Lammaan nu mallatteesse jettee Somaaleen orolaan taane maqa balleessa isinirratti oofaa jirti. Lafti amma saamamtee harkaa qabamtu aanaa Sawweenaa keessa Qillisaa Haragurraa Burqaa Dharroo san maal jedhe jetti seetan Somaaleen nu burqaa dharroo kennaa jette isiin ammoo burqaan calal kennaa jette calal mee waraqaa san barreeffadhu mee dubbisan burqaan calal kennaa jette burqama san maqaa itti jijjiirtee laguma gara kaan kenna jettu san maqaa jijjiirtee akkas godhaa jirti. Inni kun rakkoo furmaata guddaa barbaada. Eegana ammoo gammoojjii Oromiyaa Baalee Harargee eegana ammoo Boorana caamni dhihoo nu maal jenna seeta barri 2009 nu Oromoodhaaf nu keessattuu gammoojjii Baaleetiif bara gaddaati jedhu bara rabbiin Oromoo caamatti gadhiisee horiisiin harkaa qabdu harkaa fidu bara kumaandi boostiin lafa teenna Somaaleef kennite jenna eegana ammoo bara mootummaan takkittiin hawaasa lamii bulchitu tokko qawwee itti kennitee abbaan qayyee ofirraa oofa jedhe mana isaa keessatti qawwee tokkichi deemuun irraa fudhatamu arginee jira. Miidhamnee jira baay'ee waan garaa nama nyaata. Kanaafuu daangaan Oromiyaa bakka hundaanuu weeraramaa jiru. Yoo dhageenyu Walloo keessa warri jiru Kamisee warra Affaartu itti duulaa jira. Yoo gamanaan dhageenyu Gujii Amaaroo jedhanii gosti takka itti duultee wal lolaa jiran jedhan. Wallagga banii shaanqultu jira achirraa itti duultee wanni godhaa jiru. Maal rakkoo maal daangaa Oromootu halkan tokko itti hafuura dhabde. Waan hunda uummanni Oromootti obsee jira. Sababaa kanaaf rakkoon uummata Oromoo hiikatuu qabdi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya egaa gaaffii daangaa ilaalchisee abbootiin gadaa lama kaasanii fi obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin Oromiyaa deebisanii turanii otoo gara deebii isaaniitti hin darbin dura obbo Lammaa Magarsaa dhimmi daangaa dhukkuba guddaa akka ta'e dubbatanii Obbo Lammaa Magarsaa dursee kanin hojjedhu lubbuu namaa baraarsudha. Lubbuu uummata daangarra jiru baraarsineerra kan jedhu kaasan. Kanaaf immoo uummanni keenya Baalee, Harargee, Gujii fi kan biraa ragaa ta'uu danda'a jedhan.
Rakkoon daangaa akka haala referendamiitiin adeemsifameen hiikamaa kan referendamiin irratti hin gaggeeffamne immoo bulchitoota wajjin haasa'uudhaan bulchitoota Somaalee jechuudha wajjin kan hiikkatu ta'a jedhan. Uummata cinaaksan muka jala teessifne afaan barsiifnes jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Obbo Lammaa Magarsaa itti fufuudhaan uummata keenyaaf jennee nagaa buusaa jirra. Liyyuu poolisiin akkana godhee sana godhee kan jedhu sobaa kijibas jedhan. Namni lafa Oromiyaa dabarsee kenne yookiin gurgurates hin jiru jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Uummanni qeerraa buqqa'ee qeettis deebi'eera jedhan. Kana malees karaa adda addaatiin waraanni daangaa irratti ta'es akka hin jirre kan dubbatan obbo Lammaa Magarsaa. Kana malees egaa daawwattoota keenya rakkoon Gujii fi Amaaroo gidduutti dhalate rakkoo namoota lama gidduutti uumame malee rakkoo daangaa irratti uumame miti jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Egaa akkumaan jedhee karaa adda addaatiin waraanni daangaa irratti ta'ee hin jiru jedhanii obbo Lammaa Magarsaa kan obbo Lammaa Magarsaa dubbatanitti itti dhiyaadha. Waa'ee daangaa walii wal qabsiistanii kan isin kaastan kan Baalees kan Hararis Harar fi bakka adda addaa jiru kaastan waan tokko akka abbootii gadaatti akka hooggantoota mootummaattis waan ani isinitti himuu barbaadu waan jedhamu tokko nus duukaa daballee jenne hoo ta'e waan abbaan barbaades dubbatu nus isuma daballee dubbanne hoo ta'e rakkoodha. Akka nama mootummaa hoogganuutti waan tokko yoo dubbatamu eessaa ka'e eessaa dhufe maali dubbiin kun dhugaaf sobummaa isaa adda baafachuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate abbaa gadaa ta'uu hin dandeessan isinitti hima. Maali garaagarummaan keessan? Kanuma bakka adda addaa dhaabbatee odeessu waliin garaagarummaan keenya eessa? Waan namni odeessu hundi immoo soba jechuudhaaf miti. Garuu waan tokko dhimma tokko dhugummaasaa haqummaasaa bira gahanii irra dhaabbatanii adda baafachuun baay'ee gaarii barbaachisaa. Maal jechuu barbaadeen ani waa'ee daangaa akka abbaan barbaade har'a lafaa ka'ee ittiin nagadachuu barbaadu miti. Nuuf dhimmi daangaa dhukkuba guddaa gaangiriinii guddaa ta'eeti kan wajjiniin ture. Akka nama irratti hojjetuuf immoo hammam ba'aa ulfaataa rakkisaa akka ta'e abbaa beekuutiif abbaa arge sana beeka. Ta'anii haasa'uun nama dhibu ta'a. Waa'ee daangaa duuba deebi'ee kaasuun mitani seenaasaa. Barana maal hojjenneetu maal saamamne maal arganneetu maal dhabne. Akka jaarsaatti akka manguddootti akka abbootii gadaatti yoo kana xinnoo qalbiin laaluu dadhabne rakkisaa ta'a waan ta'eef. Waggaa 10 guutuu 10 miti waggaa 10 meeqa guutuu dhimma daangaa irratti warri Harargeetii dhuftan immoo beektu. Nama meeqa kan dhume daangaa irratti? Nama meeqa kan dhume? Lakkaa'ee of harkaa namni qabu jira? Waggaa 2-3 har'a nama meeqa kan dhumaa ture daangaa irratti? Waggaa 4 irraa 5 irraa nama meeqa kan dhumaa ture? Dhiisaa iddoo kan Harargee irratti meeqa kan dhume? Waanuma godhuu dhabee miti bar uummanni Harargee abbo lubbuudhumaan nu baasa. Yoo ta'u baate iddoo biraa nu qubachiisaadha miti kan jedhaa ture. Kana kan ture dhugaan ture haqni ture. An akka nama itti gaafatama mootummaa qabuutti akka nama uummata kana dura bu'ee bushuutti dura dursoo kanan ilaaluu qabu lubbuu namaa hambisuudha. Dura lubbuu namaa hambisuudha. Yoon hojjedhe yoo humni koo naa qaqqabee hiikuu danda'e dura lubbuu namaa baraaruu danda'u. Hojii kana jalqabnee dhiisaa warri dhageessan iddoo biraadhaa dhuftan warri Harargee dubbadhaa warri Booranaa lubbuu namaa baraarreerra moo baraarre nuti baran. Erga dhimma daangaa jalqabne hojii mootummaa kan biraan hojjenne nu uummanni daangaa irratti too du'uu duwwaa miti qeessaadhaa bahee etuu godaanuu Finfinnee keessa teenye hojii nuti hojjennu hin jiru. Hojjenne immoo lubbuu namaa baraarreera tokko bu'aan argamu.
lubbuu namaa baraarreera uummata daangaarra jiru. Maaloon keenya saamamaa jira akkas ta'aa jira jedhame akkasitti furdifame yoo odeeffamu nama hojjetuufis nama dhugaa lafa sanarra jiruufis namatti dhaga'ama waan ta'eef dhugaa adda baafachuun sadarkaa isaadhaan wanti komatamu hin jiru jedhee miti hanqinni jiru hin jiru jedhee miti dubbii sadarkaa isaadhaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akka nama buleetti akka nama tureetti akka nama gorora liqimseetti sadarkaa isaadhaan ilaaluun gaariidha malee farduma guluuf wajjiniin yoo gulufne nu fudhate hallayyaas nu galuu danda'a waan ta'eef lubbuu namaa baraarreera daangaa irratti waan namni kamiyyuu haaluu hin dandeenye. Kanaaf uummanni Harargee uummanni Booranaa Gujiin Baaleen ragaa ba'uu danda'a. Inni lammaffaa waa'ee daangaa haa hiiknuudha kan jenne waa'ee daangaa tokko nagaa sana fiduudha. Lammaffaa waan daangaa seeraan sirnaan adda haa baasnu jenne wanti dhoksaadhaan hojjetame hin jiru kana keessatti. Maali dura wanti referendamiidhaan murtaa'e referendamiidhaan gara murtaa'etti sagaleen uummata haa kabajamuudha wanti walii gale. Wanti referendamiidhaan murtaa'e hojiirra ooluu dhabeetti rakkoon garaagaraa dhufaa ture waan ta'eef hundi keenya walii gallee kan falmine duwwaa ta'uun ta'e dhumarrattis kan walii galle bakka sagaleen uummataa lafa sagaleen uummataa irratti kennametti sagaleen uummataa haa kabajamuu tokko. Lammaffaa lafa hundarratti miti sagaleen kan kenname lafti referendamiin irratti hin gaggeeffamiin jira. Isa maal goone hoggantoonni mootummaa walitti dhufneetu lafa kana ati fudhu lafa kana naa kenni hin jenne akkasitti sin daangeffamu lafti kan daangeffamu nama lafa beekuuni nama malkaa beekuuni nama seenaa lafa sanaa beekuuni malee namni tokko har'aa hoggansa mootummaatti dhufee lafa daangessuu hin danda'u. Maal goone bakka referendamiin hin gaggeeffamnetti jaarsolii biyyaaf fille Somaaleerraas Oromoorraas jaarsoliin biyyaa filamanii warri lafa beeku malkaa beeku jedhamanii itti amanaman filamanii waliin ta'anii seenaadhaanis amma haala qabatama lafarra jiruunis lafti kun yoo akkas ta'etu gaarii ta'a jedhanii kan isaan walii galanii walii galuu duwwaa ton ta'in qaboo yaa'ii qabatanii jaarsoliin biyyaa Somaalee fi Oromoo mallatteessanii walii mallatteessanii akka jaarsa biyyaatti yoo lafti kun akkas ta'etu gaariidha biyyaafis Oromoofis Somaaleefis jedhanii qaboo yaa'ii isaan mallatteessan jaarsolii. Sana bira darbeeoo bulchaan gandaa jira inni immoo keessatti hirmaate akka hojjetu bulchoonni gandaa bulchoonni aanaa jiru lafa sana kan bushaa jiran keessatti hirmaatanii kan hojjetan isaanis qaboo yaa'ii qabatanii kan isaan walii galan karaa adda addaa kana kanaan gajjallaadhaa ka'ee kan ooluuf irratti hundoofnee walii mallatteessine. Kun eessatti bakka referendamiin hin gaggeeffaminitti bakka sagaleen uummataa irratti kennametti sagalumti uummataa kan murteessisuun hojiirra akka oolutti kana wanti citiidhaan dhoksaadhaan abbaan barbaade lafa gurguru namarraa humnaan fudhachuu namaaf kennuu hin danda'u. Oduu mandara keessaa abaluu lafa gurgure abaluu lafa bitate uummata akkamitti gurgurata namni uummata gurguruu dandeenya jabana kana keessa. Nuti kan laffaane kan hojjenne lubbuu uummata keenyaa baraaruu mirga uummata keenyaa kabachiisuudhaaf kanaan hojjenne kanarratti walii galle mootummaan naannoo Somaalee mootummaan naannoo Oromiyaa. Lafti achi deemee jedhamee odeeffamu kun tokko lamaan haala koof nurra dhaabbanne waan nuti hin beekne hin jiru. Anis yoo mallattee as taa'een mallatteessine nan beeka tokko lamaan lafa kana. Duris referendamii warra irratti gaggeesse keessaa tokko ana qooda nan qaba nan beeka. Daangaa lafa Oromiyaa hunda isaa nan beeka. Cinaaksan lafa kenne kan jedhamu ani amma hin beeku. Inumaa baadee elemuu kan jedhamu eessa kan ture warri Harargee dubbadhaa. Pokketti godhuudhaaf miti cinaaksaniin kan wannoo ta'amaa ture. Oromiyaarraa kutuudhaaf cinaaksan kan jedhamu cinaaksan akkamitti akka Oromiyaatti dhufte hin beektu warri beektan. Cinaaksanumti kan jedhamu mataansaa.
ummata afaan wallaalee miti afaan muka jala keenya kan barsiisne ummanni Cinaaksan ummata afaan hin beekne Cinaaksanumti mataan isaa akkatti dhufe Oromiyaatti Cinaaksan aanaa guutuun Oromiyaatti dhufuu hin kaasnu seenaa sana erga Cinaaksan Oromiyaatti dhufee Cinaaksan kana pookeettii godhuudhaaf waan biraatu hojjetame lafti baadiyyaa Elamoo maaloo jedhaman kun bulchiinsi haaraan uumameetu warra biraa harka ture iddoon kun lafa xixinnaa haa fakkaatan gandoota xixinnaa haa fakkaatan malee guutummaaf guutuutti warra Cinaaksanii dhabamsiisan warra kana Oromiyaatti kan dhufe bar baadiyyaa Elamoofa warra Cinaaksan guutuu pookeettii godhuudhaaf deeman turantu eessaati lafti darbee kan kennameefi dhiisaa warri Harargee waan isin beektanan isinitti madeebise Ibroo Muusaa kan jedhamu aanaa tokko guutuu lafa ta'u Salaamaa kan jedhamu lafa aanaa tokko guutuu ta'u Ibroo Muusaaf Salaamaan eessa ture hangarraatti nu harka ture aanaa tokko guutuu kan ta'u aanaa tokko guutuu kan ta'u otoo hin ta'in Baha Harargee keessatti lafti irra qotatanii irra jiraachuu danda'an lafti maal fakkaatu kana miti kan deebisne nuti kami kan nuti laanne kan nuti gurguranne nu harka ture jira Ibroo Muusaa fi Salaamaan ammarraatti kan isaanis ballakkaa'aman baay'eedha kan as deebisne referendamii kanaan deemuun keenya hin nu harkaa fudhate otoo hin ta'in Oromiyaatti kan deebise baay'ee qumbiin beektu miti qumbii kan finne meeqa dhufe as lafa nu harkan turre miti kan deebi'e miinootti maaliif dhokata kun lafa gurgurattanii maaloo gootanii abalu mallatteesse lafa gurgurate kan jedhu waan lafarra hin jirre waan mul'atamuu hin dandeenye minaama miti kun lafarra jira namni dhaqee lafarratti arguu kan danda'u iddoo muraasa irratti rakkoon jira maa inni amma gabaan achitti nagadamaa jiru naannoo daangaatti gabaan naannoo daangaatti nagadamu waan baay'eedha namni kana keessaa harka qabu baay'eedha kana isinitti ni monar qalbiin keessan hin beeka manguddoonni Harargee nama baay'ee harka keessaa qabu waraanni kun akka inni dhaabbatu warri hin barbaanne Harargee keessa bara kotoroobaandii jira kotoroobaandii miliyeenara nama taasisu jimaa duwwaa miti elektirooniksii maal daldalli meeshaa waraanaa waan baay'eetu jira siyaasa baay'ee jira daangaa kanarra loon wal harkaa fudhatanii wal harkaa saamanii guyyaa tokkotti abbaa qabeenyaa ta'uun baay'ee jira siyaasa baay'eedha kan jiru kun akka dhaabbatu kan hin barbaanne warri hin barbaanne immoo jiru tokko inni lammaffaa gaafa walii galtee kana walii mallatteessine walii galu lafarratti wal harkaa fuudhaaf bulchiinsa wal harkaa fuudhuudhaaf gaafa jennu wal harkaa nagaa walii kennuudhaaf rakkoo ture asiifachi wal qabu ture girgirriin tureera Cinaaksan irrattis girgirriin tureera maaliif gandoonni gara Cinaaksanitti dhufan kun dabarsaa nuu kennaa gaafa jedhamu kennuudhaaf gaafa mallattaa'u rakkoon hin jiru gaafa immoo qabatamaan lafarratti bulchiinsi dhufu immoo rakkoon dhalate waa walii galle waa walii mallatteessine immoo hojiirra oolchuun dirqama keenya kun dhalatee jira kun dhalates wanti dhalate immoo rakkoon gahe balaan uumame hin jiru hin dhaabbannu waa walii galle sana hojiirra oolchine guyyaa tokko irraan dhaabbanne nuti ammas gamaaf gamana waan odeeffameef waan haasa'ameef hin dhaabbanne iddoo muraasa irratti rakkoon uumame jira nama keenya biratti kaleessa maal jenne nu referendamiin hojiirraa ooludha referendamiin hojiirraa oolu maaliif jenne akka baay'ee nu fayyadu waan beeknuuf hojiirraa oolu inni oolchine referendamiin hojiirraa oolu yoo jennu waa hundi nuuf ta'a miti waan lamatu ta'e tokko warri kanaan dura gara Somaaleetti filatan waggaa 10 meeqa dura har'a immoo Oromiyaatti deebinaa jedhan ta'uu hin danda'u kun har'as Oromiyaatti haa deebinuu jedhan har'a garuu kaleessa referendamiidhaan achi filatanii jiru maaliif seerri irratti walii galle jira referendamiin hojiirraa ooluudha kan jedhu lafti muraasti xiqqaa taate iddoo tokko lama na yaadan Oromiyaatti haa deebinuu har'a amma referendamii biraa gaggeessinaa
referendamii biraa gaggeessuudhaaf mirga akkasii qabna. Yoo walii galtee sana diigne malee walii galtee guutuu sana yoo diigne immoo miidhamna akka Oromiyaatti. Kan walii galle referendamichi hojiirra haa ooluudha waan ta'eef. Har'arra gahamee Oromiyaatti hin deebi'u gaafachuun isaanii sirrii miti jedhee miti. Namni gaafa dubbiin isaa galetti maal isaa galetti gara buluu barbaadetti gaafachuu mirga isaati. Har'aaf garuu kan nuti walii gallee hojiirra haa oolchinu jenne kanadha. Tokko lammaffaa waan walii galle keessaa fakkeenyaaf lafti tokko tokko Somaalee kan filate referendamiidhaan garuu teessumni lafaasaa immoo handhuura Oromiyaa keessa kan jiru kallattiidhaan mootummaan naannoo Somaalee bulchuu kan hin dandeenye jijjiiru warra akkasii ofitti fudhannee jira pocket kan ta'an pocket mootummaa naannoo Somaalee filatanii jiru garuu immoo kutaa gaxxamisa jedhamuuti kan walitti dhufu miti Oromiyaa keessa waan jiraniif Somaalee filatanii ofiin of bulchuu garuu itti waamamni isaanii mootummaa naannoo Oromiyaadhaaf. Fakkeenyaaf karaa nagallee warri gujiidhaa dhuftan hin beektu an akkas ta'eeru jira. Oromiyaa keessaa san akkas ta'eeru jira. Fakkeenyaaf qoree kan jedhamtu. Qoreen Oromiyaa filatte. Qoreen Oromiyaa filatte garuu immoo kan isheen jirtu Oromiyaa wajjinii walitti hidhamiti. Qoree as dabartanii bombaas fa'itu jira. Maaltu jira hamma Baabbilee jala ga'utti dhufee hamma daangaa Baabbileetti kan jiru Somaaleedha kan bulchaa jiru. Amma hiixannee qilleensarraan bulchina moo akkamitti bulchina? Lafa pookeetii ta'an kana Oromiyaa keessa jiran gara Oromiyaatti akka bulan warra walii galle keessa pookeetii ta'anii kallattiidhaan dhufuu kan hin dandeenye. Warri achi jiran bulchiinsa mataa isaanii immoo qabaatanii fakkeenyaaf warri gara Oromiyaatti dhufan Somaalee filatan gandarrattis haa ta'u maalis haa ta'u bulchiinsa mataa isaanii qabu. Itti waamamni isaanii garuu mootummaa naannoo Oromiyaaf bulchiinsa mataa isaanii qabu. Kan Oromiyaas keessumaa naannoo qoreetan akkas ta'eeru jira. Kana achitti tokko lafa referendamiidhaan murtaa'e tokko dabarsee mootummaa Somaaleedhaaf Oromiyaan kan kenne hin jiru. Hin beeku wanti ta'e hambiraa yoo jiraate maasofnu irratti waan du'e miti kun etuu anillee mallatteesse sagalee uummataa diiguu hin danda'u kun heera mootummaatu kaa'e heera mootummaatiin sagaleetti kennee jira uummanni eenyutu jiddeelaa diiguu danda'a kana wanti daangaa irratti ta'ee jiru wanti hojjetame kana uummata kanaaf jennee nagaa buusnee jirra asiif achi wal qaqqabuun haa jiraatu iyyuu malee akka kaleessaatti guyyaa adii walitti ba'ee walitti dhukaasee ajjeesuun hin jiru garuu wal keessa fiiguun iddoon amma jedhee kanatti hin jira. Isaas karaadhuma karaa isaatiin akkuma bifa isaatti tasgabbeessinee hojjechaa jirra. Namni harkarraa fudhateeru hin jiru. Liyyuu poolisiin itti ba'ee uummata keenya akkas godhaa jira sobadha kunis. Waan nuti hin beekne hin jiru. Akkasitti cal jennee gurra diuchanne kan keenya ilaalaa jirru miti. Garuu hamma dubbiin kun bulchiinsi kun ijaaramutti gamaaf gamana wal qabuun hin jiru jennee fudhachuu hin dandeenya. Warri amala warriin hojjennu kun immoo eenyufa akka ta'e hin beektu. Sammoo barree akkuma amala namaatti waliin hojjechuun dirqama. Kani ani kana kaasu kani Harargee duwwaa ton ta'in Boorana irrattis Baalee irrattis kana kan ta'e. Kana namni dabarsee lafa Oromiyaa eenyuuf gurgure eenyuuf kenne hin jiru. Seerri ittiin hojjenne kana ala wanti hojjetame icciitiidhaan tokko hin jiru. Baaleedhaa eessa raayituu barraayituun warra wannoo ta'e miti bar uummata ijaaramee akkatti of bushu akkatti ofirraa hojjetachuu warra beekudha. Akkasitti cal jennee warra raayituudhaan abbaan barbaade achi muree har'aa eessatti galaa warra jedhuu danda'u miti. Uummata akkasiis miti uummanni sun. Uummata goota ijaaramee akkatti of kabachiisu hin beekne. Sana duwwaatu hin ta'in mootummaan naannoo Oromiyaas achitti uummata meeqa kan buqqa'e. Baay'een turre uummanni. Uummata buqqa'e qe'eetti deebisne dhihoo kana. Iddoo buqqa'e qe'ee buqqa'e sanarraa qaama biraadhaan qabatame sana eenyuuf hullaanne qe'ee irraa buqqa'e sanatti akka ni deebi'u kan ta'e Baaleenis naga Liibanis kana ni beeku. Qe'eetti deebisne malee uummanni qe'ee irraa buqqa'e achitti akka funtaane qe'ee isaa duritti deebi'e gargaarsa argachuu qabu.
hin dararamne miti uummanni qeerraa buqqa'e dararameera rakkateera. Sana bira darbee inumaayyuu daangaa walii wal qabatee immoo hamma kana karaa Baalee fi karaa kaan Harargee bira darbee wannoo guddaan hin turre wal falmii guddaan nu gidduuyyuu hin turre hin beekama daangaan gammoojjii Baalee keessa raayituus haa ta'u sallahaa dirra kan jiru kan kaansaanis hin beekama as bidiree madda mataasaa madda qabachuuf hin turre giddugala madda ardaa jilaa isin jettan ardaa jilaa giddugala aadaa nuti irratti ijaaraa jirru qabachuudha kan ture bar madda burqaa keenya jennee lafa madda qabachuudhaaf kan ture hin taane akkan hin taane goonee jirra. Daangaan keenya hin beekama karaa madda walaabuu qarsaa duulaadha kan Somaaleen keessa jiru sanaa ol kan jiru Oromoodha hin beekama kana kan ta'e. Akkaataan garuu itti hojjetame kanadha. Amma karaa Wallaggaas waraana banamaa jira, karaa Kibbaas waraana banamaa jira, asiinis waraanatu lafa Oromoo hin jiru waan akkasii nama gurguddaadha nuti. Nama gurguddaa karaa Wallaggaa waraanni banameeru hin jiru nutu dhaqee lafa daangesse. Hamma waraanni nutti banamutti hin eegnu jenneeti. Karaa Wallaggaas, karaa Illubaaboris, Gambeela waliin, Benishaangul waliin. Hojjetaadha kan jiru namni rasaasa walitti dhukaase hin jiru isinitti nima. Gujii maali kan ta'e jaarsoliin Gujii dubbadha. Wal dhabdee nama lamaan gidduutti ka'e daangaan turre dubbiin lafa barbaaduun hin jiru jechuuf miti namni lafa hin barbaanne hin jiru dubbiin isaan turre nama lama gidduutti rakkoo dhalate Amaaroo fi Gujii gidduutti rakkoon dhalateera sababa namni lama wal dhabee sanaanuu immoo eenyutu nu waraane bar nama keenya miti kan dhaqee miidhaa geessise kan miidhaa geessise eenyu hin beektu warri Gujii eenyu irratti miidhaan kan qaqqabe sanas battalumatti irra geenyee guyyaa 2-3 hin caalle keessatti karaa qabsiisnee hiiknee jirra. Daangaan achiin jiru akka itti kabajamuu danda'u waliin mari'annee keenya irra kallattii abbootiin gadaas hin beektu kanadha dhugaan jiru haqni jiru kana. Gaafii taanuu kan dhiyeessanii abbaa gadaa Tuulamaa akkasumas immoo bakka bu'aa gumii abbootii gadaa Oromoo kan ta'an obbo Bayyanaa Sanbatooti. Isaanis akkas jechuudhaan pirezidaantii Lammaa Magarsaadhaaf gaafii dhiyeessanii maanguddoonni waggaa 80 hin hidhamu kun maaliif ta'a kan jedhudha. Oromoon qofti maaliif hidhama? Manni hidhaa biraas immoo ijaaramaa jira. Abbootiin keenya ni hidhamanii nutis hidhamuu qabna kan jedhu gaaffii kaasan. Amma yeroo ammaa kana hidhamtoonni manguddoonni baay'eedhaan hidhamaa jiru. Manguddoonni hidhaa keessa jirtu jira. Ani waggaa 80 kaan kun immoo cubbuunaan masakaru jira ragaan bahu jira. Kabajamuun pirezidaantii keenya mana sirreessaa kana ammam itti deeman manguddoota guguddoota ani waggaa 80 jechuun maaltu hafe waaqata irraan ta'e malee siyaasa jedhanii manguddoota keenya dararaa jira namni biraa hojjetamaa jira ani hidhamus Oromoo maa bichaa ta'a maali mana bahidhaan guute numa an biraatu ijaaramaa jira jedhan kara biraatti hin beeku bichaa malee kanaafu kuni dhugaan jedhanii baay'ee nama jibbisiisatiin baay'ee nama gaddas abboonni keenya hidhamaat bahe har'amoo nu hin hidhamna akkamitti namni hin hidhamu muti namni gocha balleessee haa hidhamu hin barata yaa ta'u malee seera malee namni bahe hidhamee jiru jira seera malee deemee achi keessa taa'u jira sani booda maaliif kana taa'adha amma gaafiin isin nu gaafadhaa jedhan nummoo hin gaafanna kun amma har'a wal argine hoo kana gaafanne sirreechina biyya addaan hin qabnu akkatti hoo jindeemne waan gaariin jedhaanii. Gaafii hidhaa laalchisee pirezidaantiin Lammaa Magarsaa deebisee kana fakkaata. Mana hidhaa laalaa maaloo namni nu hidhaa jirru hin jiru isinitti ni maal inumaayyuu kan hidhaa keessa jiru baasaa jirra. Nama 1000 meeqa baasne baran ji'a 10 keessatti 17,000 gadhiifne bar mana hidhaati 17,000 seenaa Oromiyaa keessatti miti seenaa Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beeku of jajuun miti kun waan nuti hojjennu borus kan nuti hojjennu
mana hidhaatti nama guurre fala ta'a rakkoo hiika inneen aman eenyuuni kan nuti baasne mana hidhaa keessaa hattuu baasne miti hattuuf dhiifaman goone nuti yakkamaa dhugumaa yakka hojjeteef dhiifaman goone manguddoota umuriin isaanii gurguddaa ta'an mana hidhaa keessa jiran warra akkasiif dhiifama goone warra dhukkubsatanii fayyuu hin dandeenye mana hidhaa keessatti dararamaa jiran warra akkasiif dhiifama goone dubartoota daa'ima wajjin jiran isheen haa balleessitu daa'imni sun maal balleesse mana hidhaa keessa gala akka ilma namaatti guddachuudhaan mirga qaba warra akkasiidhaaf dhiifama goone warra etuu ba'anii biyyaaf bu'aa buusuu danda'u jennee motti aman hayyoota warra beekumsa qaban achi keessatti ugguramanii taa'urra yoo bakkeetti ba'an biyyaaf bu'aa buusuu danda'u jenneetti aman warra akkasiif dhiifama goone 17,000 ol ji'a 10 keessatti 17,000 hin mul'atu kun attamitti hin argamu nutti hin argamin 17,000 sun hin arga 17,000 kana duuba lubbuu 17,000tu jira isaa yoo argan hin gaa nuti nama hidhuurraa faayidaa arganna jennee yaan garuu wantin haalle wantin dhoksine seera kabachiisuun immoo dirqama mootummaati namni seera yoo darbe seera sanaan hin gaafatamu har'as ta'aa jira borus hin ta'a yoo mootummaan kana godhuu hin danda'u harka maratee biyya bushuu hin danda'u mootummaan harka maratee biyya bushuu hin danda'u inni humnaan naman dhiiba jedhu irreen qaba qabeenyaan qaba humnaan qaba jedhee nama dhiibuudhaaf ba'u seera dabsu seera cabsu jiraannaan seeraan hin gaafatama kun borus hin hafu garuu karaan taaneen dhiibbaa garagaraatiin namni tokko iyyuu qabame akka hidhamu hin barbaadu homaa tokko nun fayyadu mootummaas hin fayyadu saba kanas hin fayyadu kanatti hin amanu waan amma qabanne kana dhiifama amma qabannes bar tokko duwwaaf mituni bara dhufuus itti fufnee hojjenna ilaallee iddootti amannetti dhiifaman goone. Ammas kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo irreecha ilaalchisaniis gaaffii dhiyeessanii turan. Gaaffis yaadas jechuudha. Mee irreecha ilaalchisee mee irreecha baranaa nuu dhiisaa. Haa duunus haa jiraannus mee hoodhu jedhaatii yookiin hoodhaa jedhaatii nutti kenna. Oromoon Oromoo mee haa leelu. Nama biraatu nu keessa seene malee akka nama biraatu nu keessa seenee akka wal fidnu nu godhe malee Oromoon waliin ajjeesuu jedhan obbo Bayyanaa Sanbatoo. Mee isaanis haa dhaggeeffannu. Ambiraa fuuldura kana irreechatti deemna. Irreessi kun immoo kan uummata Oromoo hundaati. Ani akka wannoot mee numaa dhiisa abbootii gadaa kana mee irreessi baranaa waa takka haa ta'u. Numaa dhiisa haadhumnu isaa jirru mee numa kunooteedha hoodhaa jedhame mee waan nu godhan abdina. Baan nu godhan hanjiru kabajamuu pirezidaantii Lammaa Magarsaa kabajamuu naannoo Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaati mee Oromumtu Oromoo yaa haleelu waluma laallaa duusani. Oromoon haleelu soba lukti bitaa luka mirgaarra hojjatte hin fayyiste malee hin balleessitu. Lukti mirgaa luka bitaan tuqu lukti bitaa luka mirgaan tuqu. Nama biraatiin nu keessa galee oofaa jira akka nu wal fidnu akka aadan keenya deemne. Kanaaf maalinni nu hambee kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaati fi hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa tan nu bulchuu isin. Gadaa fi nutus biyya kana bulchu uummanni irree nu dhaggeeffata. Kanaan hoodeen biittituun nuu qabdi abboonni keenya nuufuu dhiiste eenyuudhaaf dhiisnan. Egaa gaaffii irreechaa ilaalchisee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa immoo kan deebisan akka akkanaatti ture wajjin naa dhaggeeffannu. Ayyaana kamirrattuu ayyaana saba kanaa ta'e namni gammachuun ba'ee gammachuudhaan itti kabajatee deebi'uu qaba. Kana aadaa kan nu ta'uu qabu. Mootummaan hin mormamii namni mootummaa mormuu barbaade yoomuu haa mormu. Haa mormatu. Garuu iddoo akkasitti deebi'ee nu miidhu irratti immoo mormachuu hin qabu. Harki mootummaas karaan taane keessa jira taana mootummaanis harka isaa keessaa baafatu.
gaheen mootummaa aadaa jabeessuudha, aadaa cimsuudha, aadaa ijaaruudha. Hin jira taanaan an wal dhoksuu hin qabnu. Ifa walitti himnee karaa hin taane harki mootummaa keessa jira taanaan ifa walitti dubbanne harka keessaa baafachuu qaba. Mootummaanis karaa hin taane harkatti galfateera taanaan. Inni kaanis dhaabbadhu jedhamuutu irra jiraata. Dhaabbadhu maaliif? Qabeenyi kun qabeenya mootummaa duwwaa miti, qabeenya saba Oromooti. Aadaan kun kan eeggachuu qabus uummata kana hundadha, saba kana. Waan ta'eef ani tokkoffaa of balleessaa jirra, of gurraachessaa jirra. Aadaa keenya, aadaa miidhagaa akkasii murtii dabarsuu danda'u nurra jiraata. Abbootiin gadaa, jaarsi biyyaa keenya, abbootiin amantaa keenya abaaruu qabu kanarratti. Dabaaf kan dhufu lafa ayyaana kanatti, shira bira qabaatee kan dhufu waa biraatti fayyadamuudhaaf kan dhufu abaarsaan walii gallee abaarree kana akka nurraa dhaabbatu godhuun nurra jiraata. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyatii fi daawwattoota keenya, Pireezidaantiin Oromiyaa Lammaa Magarsaa hagayya 28 bara 2017 gumii abbootii gadaa Oromoo wajjiniin magaalaa Bishooftutti walga'iin adeemsisanii gaafiin achirratti ka'ee fi deebiin deebi'ee kana fakkaata ture. Egaa qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura.